السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتن توتا في أرض توتا كلتو بقى نجا نويدن زنيجا أرانتنا كنو تولا أورو شو بريتين الجامع أرانتنا مالي في سبيرة ترجم تي تشون كيسن إنه لامو يوانين أرانتنا سبيرة ترجم كنو إسحابي قرتي قدالي نكوا بيجا مدران واللبدي قرتي سبب قاف قرتي إسحابي عنين wal gartee dhaban irratti waan dallee dubbatu hin fedhu asumaanuu bakka inni kuni gadaa qabsiisee hidhee jechuudha garaa gartee mana hidhaatti jechuudha ichiin fixatanii isaan illee jidduu dhumattee jirti rabbiin alhamdulillah akkasuma baatii ramadaana illee deemaa jirti namni gartee kan walitti haalallee dhiifama waliin jechuun waan bareedaadha isaan gartee walitti fayyuun isaanii baay'ee takka na gammachiise anillee narraan ta'a asumaanuu tolaa biratti argama. Sinja ana rame tolarra ya dabameti inillee gan salamta isina gaafatan sinja assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh qabajamtoota fi hordoftoota kelleetu jirra jirtu baga jiraatanii sinja haalli qaysan gaa akkuma jirtanitti atti fufu saniifu arraan tana waa'ee gadaatiin wal qabsiisee walitti fayyinsa keenyaa fi yookaan hidhamu gadaadhaati ilaalchisee arraga khilleen obboleessa keenya nabira dhufee jira saniifu mega walumanu rakkoon qabu waa'ee gadaa raayis waan inni gaafatu fi yaani kana achi dabrees waa'ee walitti fayyinsaa kanarraa maaltu si dhagamu waan jiru waan takka waan inni kaasee jira takkanaatiin jechuu barbaade qaayee hordoftootaa fi kabajamtoota qilleedhaa YouTube channel kanallee asumaan subscribe godha hanga dhumatti viidiyoo kanallee daawwadhaa isin jechuu barbaadeeti ulfaadhaa galatooma saniifuu haa ta'u gaarraa qilleen baga dhufee maaliif namni tokko waldhabne jee addaan hafuun hedduu ni ulfaata amma roga tokkoon gamanaa fi gadaadhaa fi yookaan aaneetiin waldhabuudhaan inni yookaan achi jiraachuu isaanii waliin yoo duraan akka gar tokkoon illee aaneedhaa waliin illee deemuu baatu waa'ee dhimma aanee guunni kanarraa maqallee waan takka dubbate anillee dhageetiin jira haa ta'u immoo yoo akka nama tokkotti isaaniin illee dhiifama jee akkuma jechuudha aaneen illee dhiifama jee aanee obboleessa isaa jechuudha ilma adeera isaa erga inni fayyee fi achi boodaas erga inni gadaan qabamuu kanarratti wal qunnamanii wajjin haasawanii waliin illee ta'anii ni jiranii waan bareedaadhaan jedhamni tokko akkanumatti gam tokkorraa roga tokkorraa yookaan dhiifama jee gama kaaninoo yoo dubbiin alatti kanatti ilaaluun kun waan bareedaadhaan jira wooma hedduu qalbii nama xaliileessaati amma akka isaa kanattu isaanu yaadanii jechuudha namni naddeebiin jiru hangama tokkoonis akkuma isin quba qabdanii rakkoon xiqqoon takka ta'uuf egaa rakkoon xiqqoon qabdu jennii qal'atullee haajaa wanni takka ta'uuf nama jettanii illee sanirraan jira idduma sanaanuu immoo akka nama tokkotti hanga fillee yaadee kanallee yaadanii jechuudha isaan waan tola assalaamu alaykum nuun jirtu jechuu barbaadeeti assalamu alaykum illeen tarabbiiti isaan seenyinaan jechuu barbaadullee osoo hin ta'in akka nama tokkotti yaadanii waan takka waliin mari'atanii akka itti dhumtu dhumaatii isii kan laalullee bareedaadha jechuu barbaadeeti ani gaa hillumaanuu ulfaadhuun jaanii isinilleen gaa warroottan daawwattan ulfaadhaa viidiyoo keenya kan hanga xumuratti ilaalaa isin jechuu barbaade baga nagaan dhufte haatummaanuu hangana beekuun keekunu hangana beekuun keekunu waan bira waan guddaadha beekadhu amma wallaahi akka nama tokkotti yoo ilaale waan hedduu nama ajaa'ibsaati amma isaan silaa warri dhiifamaa fi kanaa fi hidha walii siinee gadiis baane kun anillee ittiin dhayne isaan illee akka nama tokkotti natti hin dhufne jechuu barbaadeeti maaliif an silaa ittiin dhagaa dubbii takka atillee dhageessuu dhaguu baattullee quban qabu dubbii xiqqoo takkarraan jira beeta amma waan kanarraa waan hin jiruuf isaan dhaquu hin dandeenye jechuu barbaadeeti akkumaan dhiifama jee achi viidiyoo silaa dhiifamaallee waraabuuf hin dandeenye guyyaa rakkoo xiqqoo takkaa dhumame خمالف لفرة في تدايني من لف مرة في النادي أشومتي قم تكونس في النادي قم خانيس نومي جوني دوكمان تبدا أكسيت الدباني يجورا هنگا خيخنا يا دني سام نبرندو نيجو بربادي والله مالي جيسلا غياني في كرتة خاقدان كرتة هيدا بوسن اللي ندو فجري يا دي مالي خنجرتهم بياناماتي دلقا تكديفتي ديمون نمانتاني ويا سيمي جاوي مالي خلال راني اللي مبكوما جرو يا دا خيا إبسادة إسان سنبقى ولي تفجاني جاي غمدي جورا غمجو اللي إبسادة دنجرا حلاني ربنا الحمد لله أمو إسان مكان هنداو حتى قدك أبي قرتة إسان بقى ربين سباسي قرتة إسان بيرا دكة نمان جايتين أبدي كابا مالي
atillee garuu isa kana baasuudhaaf baay'ee takka galatoomee siin jaa maaliif baatiin as deemtu tunillee baatii ramadaanaati baatii araaramaati namni tokko kan gartee walitti aaree jiru gartee walitti fayyee gammachuu suniin baatii araaramaa tana wajjin jiraate jettee yaada atilleen akka nama tokkotti dhugaa dubbanne wanni qotte takotte galaanni haa fuudhu wanni qotte hin deebitu tamooliitiif ifeeguudha malee inshallah akkasitti gaa jaalatamtoota fardootoota keenya arraan tana kuno tolaa biraa jira maaliif tolaa bira dheete jechuun keessan hin oolamu inni kun gaasumaan soddaa keenya Sodduleen tirfiidhallee jan garuudha kan ilaaluun yeroo takka takka bareeda irra ba'uun gaariidha. Tanan jeeni maaliif soddaa tokko namni eega soddaa jedhamee kabaja qaba gartee ulfina qaba bakka kamittu soddaan kabajaa qaba jechuudha. Kanarraa garuu akkuma nama kamittu nuti gaa intalatee isa waan jalaa qabnu yookaan obboleettii ta'e jalaa qabna. Kana gaa walirraa fagaannee bakka dheenuus hin jiru. Hin jiru walirraa fagaannee bara hanga fedhe lollee ammaatee adda deemnee hanga fedhe yaanuus yookaan adduma hafuudha yookaan ammoo walumatti deebi'uudhaan furmaanni dhufuudha beektaa. Wanni waan kan lamaan kana dabre hin jiru. Garuu ammoo gadaallee waa'ee isaallee gundubadhu amma ani yeroo tokko takkallee isaan yeroollee hin qabu maaliif yoo jette amma dhugumatti ani yuutuuba isaanii san jala deemee ilaaluudhaaf numaan laala garuu haa dhufu malee waan takka takka waan isaan dubbatanii dhagaya obboleettiin tijalleen ammaan tana waan isiin jettu sochiiniin dhagaya akkasumatti illee gadaalleen waan joonumaan dhagaya garuu haa ta'u immoo eegaa gara fayyaadhaa dhufan maaliif arrabni kun beekadhu waan sila waan arrabarra jiru tokkaati irraa mansuula malee eegasii afaanii baate beektaati mansuulummaa siin qabdu. Maaliif akkamiin mansuulummaa siin qabne yoo ta'e baatee meeshaa afaanii argamuun si ammoo dhagahamuudha beekadhu. Dhagahamuu saniitu ragaa itti ba'a waan ta'eef hanquma sibiirtu mansuula malee sibiiraa baanaan mansuulummaa irraan qabdu waan isaan jedhanis waan takka takka namaan dhagaya garuu ammeenyaaf osoo hin ta'in amma dhiyoo sanallee oguu amma biiftuu akka birallee oguu dhagan yeroo jalqabaatiif akka jechuu barbaadan akka waan isiidhaan harka wal keessaa qabanii waan jedhu tokko akka tasaatti yaadaniiti eegana booda akka harka wal biraan qabnillee himanii dhuguma naaf isin harka wal biraan qabnu harka wal biraan qabnu maaliif akka tasaatti qaanamni akka hedduudha yaada namni miidhaa takka oguu namarra geessee waan akkanaa kana nama dura nama akkanaa waan akkanaa hojjete saniifuu ammaas dhiiroo isarraan ni dhuftee wanni kun jedhanii akka shakkitti fakkeenyaaf hin jee amma isaanumaa guyyaa achi dhageessan haase malee namoonni achi jiraniifi yookaan isa warroottan miidhameen san irratti illee hin dhageenye jechuu barbaadeeti. Waan akkanaati isaan amma dura fichaa akka siif biiftuu harka wal keessaa qaba waan jennu takkaa fila manaaf isii qillee jee waluma dhawa qillee jee waluma dhawa. Gaafa san garuu jaani kanarraa garuu maali? Qulqulluudha jechuudha ammaaf. Maaliif akka nama tokkotti. Ilmi namaa tokko hangaafa san keessatti wanni lafaa ka'ee jechuudha isaan gartee gololchuuti illee qeeqenuma jira. Kanarraa qeequurraa maaliif inni obboleettiirra yookaan itti dhiyaata yaada jedhuun kaase malee. Waa'ee kana namuugaa beekadhu namni tana ifiitiin deemu malee tana maatiin hin deemu. Yaadu manatti mul'atee gaafa san lafaa ka'ee waan kana sirrii hin goone jecha jedhu dubbadde malee. Waan biraatii miti jechuudha. Kanarraa silaa wal quba qabaanne. Namni waan tokko oguu arge bar ija nama agartu udaan nama dhufu itti Oromoon bakka itti jallis nu qabnu. Saniifuu waan tokko osoo agartu usuunis hin ta'u. Yoo osoo agartu ustee immoo dhukkuba sitta waan ta'eef waan san yoo dubbatteetuma ofirraa baafte hamtuu taatus gaa eega baafatte beekadhuu fi qulqullooyte. Hamtuu san qabannaan ammoo summooyte. Asummaan summii deema waan ta'eef bakka dubbattee gaafas illee rakkoo hin qabu garuu taamaatiif ammoo asumaanuu warroottan sagalee fi dhageenii fi ammaas asumaanuu akka tasaatti obboleetummaan tiyyaa kallattii kanaan haadha geessoo jechuu barbaadeeti. Isaa summii itti godhinaan jee maaliif isinillee wal mormoo osoo hin ta'in isinillee wal kaasoo osoo hin ta'in isin tun obboleetitiyya. Nama bultii isitti deebi'ee nagaan jiraachuu jiru ammaan tana maaliif jireenya fuuldura gama fuulduraatti. Awwalumaa fi nawwaa beekadhu. Wanniin isaan adda diigee isiidhallee kophaa baasee isallee kophaa baasee ilmaanillee facaasee daaraa godhuu barbaadu hin jiru. Rakkuma dhufteetu waan kana uume waan ta'eef rakkoon dhufte amma dabarteemi amma garuu erga galte
akka nama tokkotti jechuun isiillee bultii sii qabattee jireenya dhuunfaa isiidha akka ooftuun barbaada malee akka ergana biraachi baate summii itti godhinaan jee summii itti godheetiin ajjeesannaaniin summii miti siin itti goonee maraachina jeenii oguu akkanatti ammaas obboleettiin tiyya hedduudha wallaahi waan ajaa'ibaa takka narra keessa jechuu barbaadeeti narra haa'u caalaa ammaas namni tokko oguu obboleessa qabu obboleessa akkana godhinaan jee oguu jette ammallee shakkinaaf isa jidduu fidde maaliif ni beektaa ammallee shakkiin dhufte amma mucaan kun obboleessa fayyaatu summii itti godhee summiin sitti godhee ajjeesennaan lakki summii ittiin godhu ni maraachina jeeni oguu jette beeka dhugaa amma achi booda mucaa kana maal qabachaa deema ni beektaa ijaa qabachaa deema isilleen waan akkanarraa qulqulleessitu amma booda eega bultiis deebite gorsa bareedaa walii dabarsanii akka wajjin jiraatanii barbaada malee gammachuu isaanii malee gaddi isaanii fadhu akkasumatti illee gadaallee maaliif haa'if baruu haa'if arguu waan jookan waan inta kana yeroo hedduun irra deddeebi'ee namni tokko abbuma fadheewu taanaan dhimma namaati jettee dhimma waan sirran gahin takkaa jettee waan namarra geebsee nuun qabdu yoo seentee hoo maal ni beektaa karaa itti seentuu jira karaa itti irraa dhaabbattuu jira aboo asiin na fuutii bakkattoon tun eessi fuutii isaa isiin jennu ni teessa aboo asiillaa bakkattoon kun sin fuutu waan kanaa caba asiin achitti ol dabri yoo siin jeenoo bakka bal'oo san teessaa jechuudha amma inni bakka akkam taa'ee ni beektaa bakka meeshaan jala jirtu gartee aboo asiin sin fuutu asiin taa'ee osoo jedhaniiti dhaqee irra taa'ee cabse darsaa akka hasaaraa darsaa sana milate malee fudhate malee amma inni kaddu silaa bilisa gam tokko namni tokko oguu miidhame gargaaruun bareedaadha maaliif aadattis numa qabna akka nama dhuunfaadhaattis shari'attis wal gargaaruu numa qabna jechuudha namni tokko beekadhu hanguma namaa rammata godhu rabbiilleen isaa rammata godha maleekaan kayriilleen hanguma inni rammata namaa godhu takka beekadhu suwaaba yookaan ajriillee katabdiif maaliif inni beekta namni kun gara laafina isaa rammatuma inni godhu kanaafatu azaab irraa karaa jannataatti soofaa jechuudha kannuma kannatuufi wooma ajrii takka dalagatu jechuudha namaa laalee namaa rifatee namaa quuqamee maaliif gadaalleen akka nama tokkos sila laalee bakka ifirraan laaleen qaba jechuu barbaadeeti maaliif yoo jette amma silaanaaf yaaneen akkasitti yoo daaraa wal goonees nasiyaa yaaduu qaba bakka kanatti maaliif gorsa tokko isa bichaaf dhaabbachuu hin qabu gama lachuu dhaabbachuu qaba gama lamaan kanarrattoo aboo tolcha ati asiin kalaqni kee kana mucaan kun akkana jira asiin sirriin jirtu dhaabbadhu ifi ammoo isaa wajji jiran na ta'a jeeyoo yaadeo aboo dhaamsa biyya kana mucaa saniin gaya anamtuu isaa garaan qabu yoo jii fixannee beekadhu dhumatte san hunda dideetuma akka muka sirriiqatti goggogee bakkuma takka dhaabbatee gurbuma tokkichaa san qabatee isaa waliin du'a isaa waliin wareegamaa akkayyuu moontajaan kana gartee eenyugaa haajibuta moo maal jennamu yaa tokko haammadura waggaa sadii moo afur akkanatti abiyyi waggaa shanii minuta abiyyi jee ammoo wooboo yoo ta'u gartee akkuma mucaa sanitti inninis aane jechuu eegale. Bal'aa lama dubbiin ta'e akkuma ati haaftetti waan kana gaafa ammanii fi gartee obboleettii saamman tana obboleettii tantee mana isa deemnullee waan sana haasofnee jira dubbannee jira. Kanarraa torbaan tokko immoo kan achi teenyee ture. Asumaanu ati saahibummaan tanteetii fi wallaahi gaafa seellee gaafdottoonni garuu achirratti illee gaan nagahee kun dhabanii saahibummaan teetii fi tagadaa gartee haa dhaabbattu maaliif wani immoo waan kana irratti kaasee ammaas waan gartee aaneen jee gadaanis jaluma deemu yoo waan amma gartee gadaan jee aaneen ittuma dalagaa jechuudha akka saniin rakkoon namoota gagaa kanarraa namni kun saahibummaan garuu bakka biraa garuu bakka bultii mana keessaatti yookaan saahiban gal jettu jaartii tantee mana kan kee keessa sumaatu bulchaa jechuudha. Sumaa bulchee namni si wajjin bulchee jennaan ilmaan sanuu shakki. Dhuguma gaafon. Laalamma. Nama waliin qabaafe kophaan qabaan beektu jechuudha namni achicha akkanatti godhii haadha mana keetii jee alaafilaanas kanneen ati karoora san mana keessatti fayyadamnaan laa har'a akkas gootee burummoo kana akkas godhi ammoo guyyaa kaan ijoolleen teessan akkasii jirti oduma akkasiin namni kun maal godhni beektaa tartiiba keetirraa si baaseeti asiin haadha mana keetii qarreerra dhaabee asiin si qarreerra dhaabee achiin ilmaan kee qarreerra dhaabeeti asiin ammoo duniyaati qabdu qarreerra kaa'ee
gama sanirraa achis seega jechuudha. Duniyaan kunnaan ati nafne. Haati manaa kunnaan ati nafne. Ilmaan kunnaan ati nafne. Inni kamsi godhee feeddanis fageesse jechuudha. Maaliif yaada namatti fayyadamuunis yaadni nama hanga qaba. Nama tokko garuu immoo yaada irraa baasi. Yaada isaa san fudhadhu. Haa erga fudhattee waliin madaalchisi. Hamtuun na baasa, hamtuun na baasne. Hamtuun na fayyada, hamtuun na fayyadne. Beekadhu abbaan fadhe aqilummaa fi gowwummaan qabu wanta kasiif dhaama. Waan sana guunni si dhaame garuu ni fuuta irraa osoo itti dalaydee ilaalle wanni kujoon itti dalage kamii jettee ilaalta. Ni baasaa waan kana. Bakka inni itti hanqina qabuu fi keessaa gilgalatee guurtee bakka inni itti si baasu yoo dhugaadhaan akkasitti qorannoon kee mirkaneesse itti fayyadamtaa jechuudha. Yoo ammoo wanni kun lakkii bakka kanatti rakkoo qaba bakka kanatti hojii nan naqaayetee adde immoo achuma gosa saayibaa san firraa lafa keessee xeerraatti dabalattee keessuma saniin deemta jechuudha. Amma isaan akkam ta'an ni beektaa? Waliif qiqqeenyatti wal harkaan hojii wal harkaa facaasu wal harkaa facaasan. Wal harkaa facaasanii anillee isaan irratti waan san kaasee ture. Kanarraa garuu isaanillee namni tokko eegee gartee saayiba jee wajjin deeme nama tokko beekadhu kan gartee waliin hoggaa meeqataa kanatti hambaasu illee ni jabaatti. Isaan irratti nanillee nangas dubbadde. Waan bareedaadha ati dalagoon qabu amma sanii gadaa wanni biraa wanni itti haareef takka hin jiru. Bakka tamii ni beektaa? An gadaa bakka sadii. Bakka sadeen bakki takka tamiyyoo awwalaa akka fuudhamtu godhu irratti hirmaatee jechuudha. Bakki takka immoo hawaayoo lolli kun giseeqee cinuma fiiguu takkaa fi obboleeyyan kiyyan irra qaba obboleeyyan kiyyan seenanii jiran jee dhaamsa kanaa dabarsuu malee gam tokko bee aboo isin karaa kanaan sirriin jirtanii iyyeen dhaabbanne lama. Gama sadaffaadhaa otoo maal ni beektaa? Gamni sadaffaan ammoo miyyoo dheengadda dhufte. Fidanii si fuusifnaa jedhanii gadaa laalee fi jedhanii kunoo ogguu fuudhanii batta godhanii mucaa cinaa kaayan. Akkanuma achi laaleetiin hangaawwee wal bira irraa makaayee isattuu waluma garraa minamuu waan irra jiru. Akkanuma laaleetiin gadaan kun ammoo ammaas maal fidee garuu ammoo inni takka wanni shakkini beektaa? Dheengadda miyyoo fidee fi miti. Borummaas gaa ta inni fiduu fi na rakkisu jira waan tana booda inni fiduu na yaachisu jira malee taamma duraa dhumatte taamma booda inni aaneedhaa fidu golte saniin na yaachisu jira. Laawuleen fidu amma aaneellee hanga dandeenye nuti illee ni gorsina. Akka nama tokkotti itti dubbanna. Gorsa. Yoo gartee qaalee keenya haddiitu taate nama gartee biyya jirutti itti himneeti haadha abbaa fi yoo kan dhagoo taate warratti dabarsina. Maatii miti itti himna inshaallah. Takkanaatti jaalatamtoota fi hordoftoota keenya gaafunu har'a tolaa bira jirra. Tolaan akkuma beekamu gaafunu haasawallee hedduu isinii kaasee waan irra. Numaantu dubbadde hanga rabbi irraa na laaffisee fi waan mudanne irraa waan takka dubbadde. Takkanaachi warra nuti silattu kara deemu jirra. Waan buufneen garuu beektaa? Maaliif kan duuba deemu kun ammoo waan nuti buufne san ni arga garuu. Ni arga gaa'e. Tanumaan jechuun barbaade asirratti maalirraa yoo itti haa silattuu waan nuti lolarra jirra horiisarra irraa mire hanqina keenya hin garuu jechuu barbaade namni tokko guuloole waan hanqina qabu san hin argu waan ta'eef garuu ammoo kan dhaabbatee ilaalu hanqina keessan ni arga yookaan fiigicha miila keetii yookaan dhahicha harka keetii tarkaanfii hin arga jechuurraa hin kanallee kaase. Akkanaati osoo waanoo hordoftootaa fi jaalatamtoota qilleedhaa gabagaa asirra walmaanuun arganii. Ani isaanumaaniin warroota yaada gaggaarii san kaasee akkasitti ijoollee dalaabadhaa ijoollee qoqoflaan hin godhina. Maqaa keenya qabdanii maqaa keenya illee xiqqeessinaa warra jangartee ijoollee diinni nu tokko dhiiga keenya kan alagaa yoo nu laalte yaani alagaa gunjeegaa namni halaalus ni jira namni akka bira fudhatullee nama jira garuu alagaa ni qabna jettee ni qabna dhugumaan dhugatti. Kun beekamaadha waan ifa taa'u namni hambaa tokko yoo nu laale maqaa keessaniin nu tuqa ijoollee qulqullaawaa waan jiran hedduun galatoomfadhe maaliif namni waa namatti himu jiraachuun bareedaadha. Namni ollaa aalii qabaachuunis hedduu gaariidhaan jechuu barbaade asumaanuu
galata guddaa isaanumaatiin galchuu barbaadee isaan bootaan ammoo atuma haas dhufee akkanatti hoogaa lubbuun jirtaay baga jiraattee har'a geessee baga nagaanillee gaa walitti dhufnee hajee dhufee kana gartee asumaanis galatoomfachuu barbaade. Dhugaadha wallaahi ati waa hedduu keessa dabartee bu'aa bahii ati keessa dabrin rabbiin alhamdulillahi lubbuun gartee abbaan rabbiin hin baasin ilmi namaa hin baasu garuu bakka kanatti illee ati illee baay'ee takka roorrifamtee turte. Kana rabbiin si baase kana hundammoo dubbatu illee fedhu garuu wanna kun eega dhumatte rabbiin alhamdulillahi asumaan ogaa jaalatamtootaa firtoota keenya har'a kan qabannee dhufne kana fakkaata talaa wajjin hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf turaan isin jaa innillee yoo yaada qabaate isinii haa dabarsuun isin jaa. Yaadni xiyyamaa asirratti yaadni dhumaa akkuma nu tokkoomsitanii tokko nu gootanitti isinillee tokkummaan keessanitti haafufu warroottan biyyaan baa jirtanillee rabbiin nagaan warra ramadaana kanallee ramadaana milkii isin haa godhu rabbii warra haadhaa fi abbaarraa eebbifame isin haa godhu jaa rabbii warra rabbummaanuu qalbii isaanii ilaalee qooda kaayeef rabbiin isin haa godhu jaa antuwaamaan isinii godha maaliif yoo jettan dhawaa malee hin dhawaminaa jechuun barbaade gabaabumatti milkaa'aa malee milkiin dhabinaa jechuun fadhe obboleeyyan kiyya ta'uma akkanaatiin isinii jaa hordoftootaa fi jaalatamtoota qilleedha. Nagaan turaanqaa yeroo biraa nagaa walitti deemnutti. Nagaan nuuf turaatiin jenna nagaa jaalatamtoota fi hordoftootaa keenya kunoo tolaa yaada qabu ibsatee jira. Inshaallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnu.